History too. Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan dareetuuf isiniif deebi'eera. Har'a immoo waan bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkuma beekamu addunyaa kanarratti qoshi socho'aa jira. Isaanis chaanaala sanii miiliyoona 5 ol kan qaban irratti maqaa biyya keenya Itoophiyaa jedhamtu kana beeksisaniiru jechaadha. Baay'ee namatti tola kun iddoo kana argitanitti ta'ee maqaan Itoophiyaa baay'ee mul'atetti namatti tola. Achi keessa galuun keenya iyyuu waa guddaadha. Kuni immoo Kaalifoorniyaa jiraatu just Interlink Lab jedhama. Baay'ee piroojeektii bareedaa appilikeeshinii beeksisaa jiru. Appilikeeshinii sana maal gootu daawunlood gootu eessarraa pileestoorii keessa seentanii daawunlood gootanii sa'aatii 24 keessatti al tokko duwwaa. Inni kun sa'aatii nama nyaatu jechuun baay'ee bakka sa'aatii 24 keessatti yoo guddate daqiiqaa 30 yoo daqiiqaa tokko sekendii 30 laala daqiiqaa tokko sekendii 30 kan jechuun maal jechuudha seentanii xuuxanii kilik gootanii bahuu duwwaadha jechaadha isinii galee kana jechuun maaliif nama fayyada isa jedhu immoo inni kun tola argachuu mannaa hojjetanii argachuu isa jedhamu jecha namoota maaliif hojii itti kennama hojii maaltu itti kennama taaksii kana akkas godhii sooshaal miidiyaa keerratti riifar godhii waan qabdu hundumaa irratti waa'ee keenya beeksisii piroomooshinii hojjechuu jechaadha fakkeenyaaf amma tiiktook irratti seenanii miidiyaa garaagaraa ilaalanii gaafa isin naatanii jirtan maal jedhan lakkeenna kun mana kilinika kanaati akkas godhi kun immoo isa kana naa beeksisi waan garaagaraa yuutuubii garaagaraa irratti yookiin tiiktookii baay'inaan tiiktookii baay'ee irratti beeksisu. Akkuma sanaa asis gaafa dhuftan taaksii muraasa sii kennama appilikeeshinii sana beeksista. Appilikeeshiniin kun immoo leegaalidha. Eessaa argattu pileestoorii gubbaa irratti daawunlood godhattanii yoo barbaaddan interlink neetwork jettanii gaafa seentan isinii dhufa. Ofishaalidha. Daawunlood godhachuu ni dandeessu jechaadha. Appilikeeshinichi akkuma beekamu wantoota kaampaaniitu gurguddootiin taristir kan ta'edha jechaadha. Fakkeenyaaf kan akka Googiliidhaan, Amaazoniidhaan, Niiwuork Stock Exchangeidhaan, NIST kan jedhamus jira. Mee tokkoon waa'ee appilikeeshinicha sana isinittan hima asumaan hordofa. Akkuma beekamu gaafa akkas dhuftan inni jalqabaa sumana isinis hime taristir kan ta'ee jiru Niiwuork Stock Exchangeidhaan isiniin jedheera. Gaafa akkas gootan garuu maaltu dhufaa? Indiddimoo kun maaltu dhufaa 4 million woman node celebration jedha. Inni kun maa inni miliyoona 4 waan galaniif subscriberii miliyoona 4 ila subscriberii miliyoona 4 jechuun appilikeeshinii sana kan buufate jechaadha. Miliyoona 4 subscriberii ta'eera appilikeeshinii sana buufachuudhaan akka addunyaatti Paakistaan, Indiyaa, Chaayiniyaa, Raashiyaa iddoo garaagaraa jechaadha. Iddoo garaagaraa Afrikaa keessa, Gaanaa keessa, Malaasiyaa bakka addunyaarra kan jiran indaalle buufachuudhaan namoonni hamma kana paartinarii yookiin immoo daawunlood godhaniiru jechaadha. Kanaafuu ivintii kana qopheesseera doolaara 100 kee yookiin immoo 100 doolaara 100 qopheesseera jechaadha. Kanammoo appilikeeshinicha akkamitti argattu pileestoorii irraa isiniin jedheera. Maayinni hojiin isaa yoo isiniin jettan kunoo ishii jalaa irratti maayining ishii jettu kan argitaniitu yoo ta'e maayin ITLG kan jettu yoo ishii sana xuuxxu. Erga xuuxxanii konnekshinii gaariidha yoo ta'e amma konnekshinii waan rakkisu malee konnekshiniin keessan gaariidha yoo ta'e dafee isinii fida jechaadha. Dafee gaafa isinii fiduu maaltu mul'ata? As jalatti sa'aatii afuriin al tokko qofa seentu. Sa'aatii guyyaan seenuu hin danda'amu. Garuu sa'aatii afuriin sa'aatii innuu isinitti hima yeroo sana seentanii maal gootanii kileem godhattanii baatu. Iddoo maayin jedhamtu kanaa jechaadha. Amma inni ijoon dubbachuu barbaade maayinni celebrationidha. Noodii kana celebrationii kanadha. Inni ijoon kanammoo akkamitti fayyadamna kun naa dhufeera. Amma sa'aatii 2:23 boodan seena malee seenuu hin danda'amu. Seentanii maayinni pooyintii kenna meeqa isinii kenna? Pooyintii firee 30 ITLG isinii kenna. Sanumaan guddisaa deemtu jechaadha. Gaafa immoo namaaf riifar gootan immoo akkasuma boonasiin guddisaa deema jechaadha. Mee kallattiinumaan gara ijoo keenyatti adeemnu. Inni kan biraa immoo ishii sadaffaa kan argitanii ishii xuuxxu. Gaafa ishii xuuxxanii maaltu isinii dhufaa? Hot application jetta. Hot applicationii jalatti appilikeeshinii tokkotu jira. Innis maaltu jira? 4 million jechuudha. 4 million users kan jedhu jirti. Appilikeeshinii ishii sana xuuxxanii konnekshinii waan na rakkisuuf appilikeeshinii sana keessa xuuxxanii maal gootu hin seentu appilikeeshinii jecha. Gaafa appilikeeshinii keessa seentanii appilikeeshiniin sun wantoota garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf kan akka sooshaal miidiyaa feesbuukii qabdan irratti sheer gochuu,
X qabdan irratti share gochuu. Akkasuma immoo tiwutarii keessan irratti tiwutarii isaanii maal gochuu laayikii fi share gochuu. Inni kan biraa immoo namootaaf maal gochuudha share gochuudha. Isinii galee namootaaf share gochuudha. Kanaafuu wanti hundumtuu kamiyyuu eessatti argama achi keessatti. Gaafa namootaaf share gootan ispiinii meeqa argattu? Ispiinii firee 5 argattu. Firee 5 guyyaatti firee 5 ispiinii gochaa ooltuu jechaadha. Na yookiin duubatti deebinee iddoo kana iddoo human node ishii jettu isuma jalqabaa kana explore now ishii jettu sana xunna gaafa explore now jettu cuqaasnu gara interlink webitti nu geessa achiin generally yaada isaan tokko tokkoon isinitti himaa yookiin immoo gubbukkee gamana viidiyoo isaa isiniin kaaraa akkoon qabu akkaataa isaa okeera spin now ishii jettu argitanii spin now ishii jettu cuqaastu join now then sign in. Sign in erga goone xiqqoo ishii daqiiqaan nutti fudhata. Sign in erga goone interfeesiin isaa nu dhufeera jecha maal fakkaata interfeesiin isaa gubbaan pilaasii ishii fakkaattu kana ishiin jirti. Inni kan biraa immoo spiniin kun jira jechaadha. Akkuma isinitti himee jiru inni ijoon isaan kana jechaadha. Akkuma dura isinitti himee jiru share isa jalqabaa. Share the daily post on Facebook. Facebook keessan irratti maal gootu? Share ishii jettu sana amma shared jedhee jira. Waa share godhattu jechaadha. Inni kan biraa immoo share the daily task on post. Daily taskii share go. Ishiin share gootanii tuma baatu sa'aatii 24 keessatti jechaadha. Inni kan biraa immoo follow interlink like and share. Interlink official isaanii follow gochuudhaan maal gootu? Post gootu jecha. Inni kan biraa immoo enter referral code. Referral code kam keessa galchitu referral code isa kana galchitu jechaadha. Inni kan biraa immoo invite friendii keessan invite gochuudha. Inni ijoon xiyyeeffachuu qabdan invite baay'isaa pointiin keessan 500 isinii kenna jechaadha. ITLG 500 tokkinni ITLG 500 isinii kenna jechaadha. Kanaafuu baay'ee guddaadha. Asii gaafa baanummoo maal argina? Inventory keessa seenna jechaadha. Mee tokko tokkoon inventory keessa maaltu jira kan jiru tokko tokkoon haa ilaallu isin asumaan hordofa. Inventory keessa gaafa gallu qubee laa, taa, naa, ii, xaa fi raa, aa, kaa, saabaa, ii isaan kana jiru. Qubeeliin isaan kana yoo argattan gaafa spiin gootanii gaafa qubee isaan kana argattan fakkeenyaaf jalqaba dhumaa haa kaanu dhumaa. Qubee jalqabaa amma yoo dhatan aayii qofan dhabee jira amma. NTL yoo qubee aayii arga spiin godhee argadhe eessaan argadhe spiin godhee sooshaal miidiyaa korra sheer godheeni jechaadha. Qubee ishii jalqabaa kana yoon argadhe tokko tikkeettii naa kenna jechaadha. Kong tikkeettii kana maal kong tikkeettii kun maalni naa kennama kileem gochuu nan danda'a garuu kileemiin godhina hanga guyyaa dhumaatti maal godhina kileem namni tokko kileem akka hin goone sababni isaa poointii isa guddaa sana argachuudhaaf nuuf haa ta'u gaafa isin kana kileem gootan qubeettii ishiin jalqabaa isin jalaa badde doolaara 5 argachuudhaaf immoo qubee maal guutuu qabdu aayii jalqabaa naa taa ii fi ee fi raa isaan kana intar ishii jettu kana maal gochuu qaba qubee isaan intar jedhamu kana yoon arga doolaara 5 isinii kenna jechaadha. Yoo isin barbaaddan Noovembarii 23 gadi lakki doolaara 5 fudhadha yoo jettan fudhachuu dandeessu. Kallattiidhumaan waaletii isin konneekti gootan irratti isinii galaa jechaadha. Interlink kan jedhu immoo yoo qubee argattan immoo interlink hunda isaa qubeen kun argattaniitu spiin gootanii argattaniitu yoo ta'e doolaara 50 isinii kenna. Kun immoo dhugaadhuma argannaan argachuutu ulfaata malee yoo argattan abbaa carraa yoo taatan kallattiidhumaan fudhattu. Inni kan biraa immoo interlink laab kan jedhu jira. Interlink laabiin kun immoo doolaara 1,000 argitanii doolaara meeqadha? Doolaara 1,000 kennaa jechaadha. Interlink laab kan biraa immoo interlink laabs kan jedhu jechoota isaan kana argannaan isaan kana keessa hin guuttu meeqa argattu? Doolaara 1,000 argattu jechaadha. Inni guddaan doolaara 10,000. Ila kan fandiin bahee jiru doolaara meeqadha? 1,100dha. Kanaafuu ammaaf garuu taaksii kanaaf meeqa ka'aniiru? Doolaara 10,000 qofa ka'aniiru jechaadha. Kanaafuu mo'achuu ni dandeessu jechaadha. Kun immoo interlink lab ITLX jechoota jedhan kana hunda argannaan hagana guutuu waalitii keessan irratti isinii gala. Kun immoo soba isinitti fakkaatiin dhugaadhuma jechaadha. Kanaafuu kanadhaa isiniin jedhaa wanti haaraan homtuu hin jiru isaan kana spiin gochuudhaan akkamitti arganna isiniin jedheera spiin guyyaa guyyaadhaan spiin gochuudhaan isaan kana argitanii spiin gochuudhaan maal argachuu ni dandeessu jechaadha.
pointii isa kana guurrachuu ni dandeessu jechaadha. Doolaara isa kanas argachuu ni dandeessu. Eventiin qophaa'eera sin jalan darbini itti fayyadamaan sinin jedha. Subscribe like gochuun dagatina. Wantoota garaagaraatiin qabannee waan gara keessan dhufnuuf obsaan nu eegaa sinin jenna. Like godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Sinin jaaladhaa. Nagaan godhaa. Goodbye.